Egaa gaafa takka akkuma beekamu akkuma nam tokko namni hundinuu kan taariba deemu ni jira jechuudha. Yaakaan nam takka takka ni beekani. Akkasumatti mucaan takka deemee karaa baaraa osoo inni deemu jiru jaan oduu duree si deemu jira beekee nama taatee namaati seenaa dura akkuma deemu jiru kun mucaan kun Somaaliyaa keessatti Somaalee dhufan hoggaaniif Somaalee dhufanii jaani mana jechuun dallaalaa seenanii mana dallaalaa sana keessatti haarisaatu jira. Haarisee jechuun nama eegu gibbii kan eegu jira. Gibbii sana inni kan ijoollee rukaaba hoggaaniif gibbii sana naqanii jaani haarisnu filaas qaba jechuudha. Eeguu gibbii sana keessatti keessa ijoollee eeganii amma akka tasaattuun Somaaleedhaa namni lama dhufte jaan hoggaaniif namni lamee kan dhufu amma sana achuma keessaa hattuun halkan dhuftee hoggeessu yaan haarisaa sun qawwee rukkaasee jechuudha. Hoggaa qawwee rukkaasuu ijoolleen nuti mootummaan nu qabde jaanii Orianii jaan hoggaaniif ijoolleen oriitee jettu achirraa mucaan tokko nama lameen hattuun kaatee hogga fiidu ijoollee Oromooti jee jechuudha. Ka'ee jala fiigaa qote wajjin hin fiiga jee mootummaan na qabdu jee jechuudha. Mootummaan sodaatame ka'ee ijoollee lameen hattuudhaa kan jala fiigaa qote jaanii inni immoo ijoolluma wajjin deemu jiran ta'e hoggaaniif fiige Somaaleen fiideeti biyya Somaalee sana keessaa jechuudha. Qoree takka takkaa jira gaara fokkotaa jira waan ta'eef kana Somaaleen tun nu qabamne jettee Somaaleen tun itti harkise inni jala harkise achi wal kaasanii kan Somaaleen achi lafa kaasa yaa waree ajjettee dara boodaa hoggaa halkan wal jala fiigaa bulate isaan Oromoo ta'e jala fiiguu jira waan ta'eef yaa waree ajjettee yaa waree waa golaaloo waa gara jettee hoggaanis waa gara jettuun isaan ammaan sana haa jeeqa Oromoo ni beekan akka haa jedhanii jiruun akka Oromoo taate beekan ilbuufa gara galeetuma garuma nagadhiisan jeewulee sana yaa'u garaa kana keessa faccaqo jaaraa kaanii makanii quufanii irraa dhiisan mucaan akkam jaan hoggaa kan keessatti rabbii yoo sodaatanii karaa jaannaa Oromoo an isin seenee jeen Oromoo seetin isin jala fiigaa dhufeenii fiiguun isin baqachuuf jiraa jeenii hoggaanii diddiimuu isaan tanoo hin beekanii uummanni dhahaadhaa afaan keenya hin beekanii akkasitti baqanii cafaqanii gadhiisanii hogga jaan achirraan deebi'ama ijoollee halkan guutuu deemaa bulee ganama ijoollee angittuun inni alii jeen barana goota keessa jee itti faarsa beekte hattuu nama lameessa biyyaa baasee hoggaanii kana biyyaa baasee dhufee jee hoggaanii biyyaa baasee dhufee jee na yeekamu godhe gaara kana keessa kan ijoollee waldaa ta'ee hogga jiru ammaan sana itti garagalee mucaa isaanii tokko yaa isuma qotumee dutta kana ilaalte aboo maal taatee ijoollee kan qabu aboo wayii na ta'ee qabaa bulee manni na gaamee na gaaree aboo maal taatee naayinoo kanan ta'e yoo akkan si jibbutti sin jaallanne akkan si dhiisutti sin argine ati naafadhu akkan si jibbutti sin jaallanne akkan si dhiisutti sin argine